Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa suuraa pirezidaantii Yuunaayitid Arab Emireet wajjiniin hojjettuun kaatee carraa argachuuf oduu isa kan biraatiin immoo atleet Galatee Burqaadhaa fi maglacaan boorsaatii afuritti bahaa jedhamaa jira. Beezawee magala ibsi sa'aatii afuriin bahaa jedhameera. Oduu kan biraatiin immoo Daraartuun Tulluu waanuma akka Galatee Burqaa fakkaatu mudatee waa'een ishiis amma irraa haasa'amaa jira jechuudha. Viidiyoo kana laayik godhaa gadhumaa dhaggeeffadhaa. Sadansaayyuu walduraa duubaan siniifan qooda jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu. Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa galata waaqaa ta'u bakki jiraattan bakki har'a keessanii. Egaa dursuma akka godhadheetti hojjettuuni pirezidaantii Yuunaayitid Arab Emireetii wajjiniin suuraa kaatee miidiyaalee gurguddaan ishee dhiyeessuuf jedhamaa jira jechuudha. Miidiyaalee gurguddaan egaa hojjettuun kun miidiyaa irratti dhiyaattee wayii akkanumaa waan deebitu miti carraa argatti kan jedhamu namoonni si shakkaa jiru dubbataa jiru waa argatti kan jedhamu. Egaa yeroo tokko yeroo si darbu jechuudha waanuma xinnoodhaan bakka dafqitee harqitee boossee gaara baatee goda buutee sati dadhabdee gaafa sii kennamu gaafa sii darbu akkasumatti sii kennama jechuudha. Wayii suuraa kaataa wayii akka bara kanaatti jechuudha. Wayii suuraa kaataa wayii viidiyoodha. Isa booda carraa wayii sii kennamaa jechuudha bakka. Obboleettiin kun nama azansiistu garuu suuraa ishee ilaalan oddoo hammatamtee oddoo hammattee toon taane oddoo akkasumatti kolfite irratti nama azansiisti. Waggaa 15 jechuun ara salphaa miti. Carraa gaarii hawwinaa fi waa argatti jennee abdii qabna siniin jedha. Egaa gara itti aanutti atleet Galatee Burqaa namoota hundumaa waa'ee ishee baay'ee gaddisiisee jira jechuudha. Baay'ee tokko Itoophiyaa hunda gaddisiisee jedhamuudhaaf inni yaadama. Wanti ishee irra ga'ee waggaa tokko guutuu amma kana dhuskattee taa'uu hin qabdu jedhu namoonni kaanii nu sobaa turte isheen jechuun fayyaa fakkaattee akka waan jirtu fakkaattee gootittiin akkasii maqaa biyyaa dhoofsistee cimtuun akkasii holmaa biyyaa ooltee amma kana dhuskattee gola keessatti waggaa tokko guutuu hiraarsamaa turuun ishii jedhee namoonni Itoophiyaa hunduma jechuudha. Itoophiyaadha. Baay'ee sagalee ta'amee fi baay'ee gaddameef jechuudha. Kanarraan kan ka'e sa'aatii afuritti dhimma ishii kan ilaallatu ibsi ni bahaa jedhameeti jira jechuudha. Waaqni dhugaa ishii haa baasu dadhabbii ishii hunda waaqni isheedhaaf haa faradu jenna. Bifuma wal fakkaatuuni atleetii guddittiin hangafni atleetotaa atleet Daraartuun jechuudha. Yeroo mootummaan durii Mallas Zeenaawwiin yeroo isaan boqotanii guyyaa awwaalcha isaanii kan isheen haasoftee har'a gadi bahee haasa'amaa jira jechuudha. Dhimmichi kan Galatee faana wal fakkaata waan ta'eef egaa akkasuma atleet Daraartuun abbaa manaa ishii faana wal dhabdee dhiphina keessaa galtee bakka akkanuma abbaan manaa ishii illee jechuudha qabeenya hundumaa akkanumatti dhorkatee isheenis rakkoo keessatti kufte jechuudha. Bifuma kan Galatee fakkaatu kana booda oduun kun baay'ee dhadhagahame jechuudha. Akka isheen rakkattee akka abbaan manaa ishee miidhee qabeenya ishee hunda akka jirutti ishee dhorkatee dhadhagahame. Isa booda mootummaan durii Mallas Zeenaawwiin kunis dhagahee hin bilbileef jechuudha Daraartuudha bilbilee anaadha Mallas Zeenaawwiidha jedhee bilbilee fi sin barbaadaa kottuu jennaan isa boodaan dhaqxee yeroo dhaqxutti dhimma kanatti kaase waa'ee abbaa manaa ishii faana akka wal dhabdee isheenis dhiphina keessa jirtu yeroo itti himu isheen abbaa manaa kiyya na miidha jechuu hin saalfatte. Dubbachuu sodaatte duras isheen mootummaa durii Mallas Zeenaawwiidhaan naa birmadhu sin jenne isheen isaan garuu akkanumatti odeeffannoodhaan dhagahaniitu isheedhaa bilbilanii booda ani dura torbee tokko duran dhagahee haalati keessa jirtu
yeroo jedhaniini isheenis dhugaa jiru hundumaa itti himte. Osoma akka kanaan jiranii bilbila abbaa manaa ishii kanaa bilbilamee abbaa mana Daraartuu kanaa bilbilee mootummaan durii kun Mallas Zeenaawwiin bilbilanii fiituu ana Mallas Zeenaawwiidha sin barbaada biirootti dhimma amma wuziggibii haadha manaa kee wajjin keessa galtan wuziggibii jechuun inni bakka cinqiidha keessa seentan kana mariidhaan osoo xumurtanii gaariidha. Kanarraan kanaaf immoo sin barbaada si dubbisuun barbaada kottuu akkati dhuftu immoo nama sin ergaa yeroo jedhanii bilbilanii nahee duruma yeroo ani Mallas Zeenaawwiidha jedhu namni kun nahee bilbila isaa darbate naasuudhaan isa booda lammatatti bilbilamee obsii tasgabbaa'ii dhimma kana karaa nagaa xumurraa na bira kottu mari'annaa akkatti dhuftuufis nama siin ergannaan lakki ani aareenii akkas jedhee akkas ishee dhowwadhe malee qabeenya hundayyuu haa fudhattu rakkoon tokko hin jiru naannoo qabeenya hunda isheedhaaf hin kennamu walakkaan isheedhaa walakkaan siifi atis osoo hin deeggarre ta'e kun hunduu hin dhufu. Kanaafuu walakkaan isheedhaaf walakkaan isheedhaaf siifi jedhanii yeroo itti dubbatanii haaluma kanaan Daraartuunis konkolaataa tokko ala qabeenya koo hunda naaf deebisee jetteetu guyyaa isaanii awwaalcha isaanii irratti kana haasoftee jedheetu miidiyaan garaagaraa waa'ee kanaa kan duriis as baasee haasa'atii jira jechuudha. Garakkoon inni mudata bakka kamitti iyyuu baay'ee hinuma mudata namni immoo haadha manaaf abbaa manaa ergatee baay'ee haadha manaaf abbaa manaa foon tokko erga ta'aniiti shakkiidhaan wal faana akkamitti jiraatamaa namni tokko haadha manaaf abbaa manaadha jedhee wal faana jiraatee mana isaa keessatti bara waggaa wal faana lakkoofsisee kee wal shakka jechuun ani hin beeku jechuun. Beeka nama jaallattee mana keetti wajjin jiraatu abbaa manaa kee haadha manaa kee taata taanaan akkanaaf hin sodaatta hin shakkita taanaan baay'ee rakkisaadha ta'ee yaadaanii baruma isaatu baay'ee rakkisaa ta'etu malee egaa akkasiidhaan siniin jedha mudannichi lamaan isaa baay'ee wal fakkaata. Haaluma kanaan galateedhaa fi dhugaan ishee haa bahu maalumaa fi dhugaan ishee haa bahu dadhabbiin ishee hundi argamuu fi qabaa deebi'uu fi qaba. Atileetiin akkana cimtuun kun gootni kun gadi baatee boo'u akkas jechuun baay'ee dhugaa nama saalfachiisa nama qaanessas. Silaa namni kun shururuu jedhee akka killeetti kunuunsee baqqa miila ishii dhiqee. Yeroo isheen hojiidhaa dhuftu dorgommiidhaa dhuftu shaakalarraa dhuftu bakka kunuunsee maal godhee nama akkas godhuu qabu ture maaliif isheen mana ishiif miti nama biyyaafuu kun akkana wuddii taate yookaas qaalii taate nama biyya tokkoof qaalii taate namni hunduu ija keessa ilaalee kun amma akkam akkas godhamti akkam boosii jedhe namni baay'een isheedhaa iyyuu kana akkanatti too hubateera ta'e namni kun kana ishee miidhu kunuunsuu qaba ture harka irratti baatee killeedha kun cancabdii jechuu kan qabu ture malee egaa walumaa galattuu waaqni dhugaa ishee haa baasuuf jenna.